dureessi akka durooma isaatiin hiyyeessi akka hiyyooma isaatiin galaanuu guduunfee waan hin danda'amtu jaansan arra akka dhugeessu nu godhe jechuudha. taatee waggaa 8 afura bilisummaa fi abdii gamtaa hiyyootaa hoogganotaa fi hawaasa Oromoo abjuu dhugoome. Miidiyaan walabaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork jedhamu xaarii hawaasaa fi hayyoota Oromoo biyyaan baa jiraniin dhugoome saatalaayitii kore. OMN eebuu miidiyaa walabaa dhugoomsuuf qophii xumuree hojii eegale. Yeroon sun yeroo akkaan Oromoof murteessaa ture. Biyya keessaa dirreen miidiyaa walabaa marti cufamee uummanni dhugaa ofii machuuf yeroo carraa hin qabne ture. Miidiyaaleen biyya keessaa hundi dantaa abbaa irree qofaaf sagalee ta'aa turan. Yeroo bulchiinsi wayyaanee saamicha leechalloo Oromiyaa quufee deeqqifatu ture. Barammoo hunduu wallaansoo siyaasaa irraa abdii kutate. Yeroo qondaalonni wayyaanee sichi tokkollee barcuma isaanii irraa akka hin sochoofne dhaadachaa turanii saamichii fi sarbamni mirga namoomaa Oromiyaa keessaa jabana hammaatee fi bulchiinsi Oromiyaa laamsha'ee abdiin dukkanaa'e ture. ይበራል ይፈታል አንድ ነው የምናደርገው ከተመደበ OMN jabana akkasii keessaa abdii sagalee dhugaa Oromoo ta'ee dhalateen OMN miidiyaa qofa osoo hin taane meeshaa qabsoo diddaa ta'ee ummata wal bare wala Oromiyaa hundatti amantaa horatee dhageettii isaa itti dhufee yeroo muraasa keessatti qilleensa Oromiyaa bilisoomse. Bilisummaan dachii Oromiyaallee hojii wal fakkaataa fi tokkummaa OMN ijaaruuf argamin akka dhugoomu akeeke. Dhalachuun OMN carraaqqii qophii afaan raadiyoo Moqdishoo nama yaadachiisa. Jalqabni sunillee jabana roorroon Oromoo hammaatee fi Oromoon akka sabaatti tokkummaa cimaa hin qabaanne ture. Bara abbaa lafaa bara bulchiinsa mootii Haayila Sillaasee yoosis Itoophiyaan impaayera ukkaamsaa akka turte yoo ta'u mootiin immoo waaqarraa akka shoometti bara laalamu. Lafti ka abbaa lafaa fi ilmaanii fi fira moototaa ummanni ashkarii fi ciisanyaa ture. Bara 1964tti dargaggeessi Oromoo qaroon tokko qondaala waraanaa fi ajajaa dhibbaa ture gara Moqdishoo deemuudhaan mootummaa Somaaliyaa wajjin dubbachuudhaan raadiyoo Moqdishoo irraa yeroo qilleensa afaan Oromoo gaafata. Namni sun gaazexeessitoota afaan Oromoo jalqabaa keessaa nama hangafa. Namni seena qabeessi sun Ayyuub Abubakar jedhama. waa'ee jalqabbii tamsaasa sagantaa afaan Oromoo karaadiyoo Moqdishoo Waahil Ayyuub Abubakar gaazexeessaa Abdii Huseen akkana jedhee ture. Raadiyoon Moqdishoo kun hoggaa jalqabamee jalqaba isaa daqiiqaa 5 ture. Daqiiqaa 5 afaan Oromoo afaan qottuu jechuu turan. Afaan qottuu. Afaan Amaariffaa daqiiqaa 10 ture. Nama afaan Oromiffaa yeroo san dalagu Ayyuub Abubakar jechuu ture rabbi rahmataa godhuufi. Amaariffaa kan dalaguu ture Geetaachoo Gaarradoo nama jedhaniin ture. Akkasitti gaggeessuu turan pirogiraamii kana. Sababii raadiyoon qottuu itti jaan Somaaliinis ogguma san bilisummaa isee harkatte. Bara 1960tti harkattee amata lama eegateesse waan banteef qottuu waan jedhan kanaa fi Oromoo waan jedhan kana gargar hin barre zaman sanitti isiin. Haa ta'u warri karaa Harar jiru zaman san isaanilleen uummanni cunqurfama guddaa isaanirra ture keessaa kan ka'eef gostan yoo jetteen ani qottuu jechuu ture. Namni yeroo sanitti Oromoo jedhee ofiin. Namni yeroo sanitti Oromoo jedhee ofiin yaama gostan yoo jedhan ani qottuu jedha. Tamsaasa jalqabaa qophii afaan Oromoo kan raadiyoo Moqdishoo daqiiqaa 5 akka ture hima Abdii Huseen. Hojiin hangafti qophii raadiyoo Moqdishoo kan gaafasii Oromoon biyya keessaa roorrootti jirtu irratti akka dammaqu barsiisuu ture jedha gaazexeessaa Abdii Huseen. Sirboota gurguddaa jira. Sirboota zaman sun keessa jiru uummata guddaadhaaf bu'aa argamsiisee jira. Maal fa'aa jedhamuu ture? Yoon sirboota san keessa na hayyamtee si tuqe zabana sun manguddoon jirtu ni beekti bilisummaan aannanii gadeen gaafa tiruun andaraafa cinaachatti baatii ciniinsitti taatii kan jedhu Abdullahi Harusii taphattus ni jira. Sirboota adda addaatii jira. Sirbi biraa ammallee zabana san keessatti abbaan lafaa uummata waan cinqeefi nuti wanni itti gargaaramnu
ummanni gammachuuf ummata gammachuuf dachii teessan masnoo teessan kan irra taa'u aduwwii keessanii yaa obboleeyyan lafaa hirriibaa ka'aa jechuutu turan kana karaa fi karaa haasawa manguddoo jaaniini faayidaa gurguddaa ummataaf dabarsuu turre zabana namni oduu zabana sunit dabarsuu ture rabbiin rahmataa godhuufiin jaamallee itti deebiseeti Ayyuub Abubakar jaaniin Ayyuub Abubakar biyya Itoophiyaatti dhalate waraana ture matwalaqaa ture eessa biyya carcar ciro magaalaa jaaniinitti dhalate bara 1935tti dhalate nama beekumsa qabu raadiyoona Soomaalii saniin hoggaa ummata Itoophiyaatiif dhaamsa dabarsu nama lolu fakkaata leenca lole harkitee akkasitti dubbachuu tara ka'aa hirriibaa maal gootan ifirraa darbaa maali nuutu abdu nuutu biyya qaba je'ee nama atuu irraa baqatta hoggaa inni oduu san odeessu leenca baroodu harkitee leenca baroodu ture ummata Oromoo miidhaa ummata Oromoo irra jirtuuf lole achi booda bilisummaan dhufe namni karaa bilisummaan itti dhagahamee waraana seenee kameeqaatam dhumee bishaanitti dhumee bofni ciniinee meeqaatam eega namni kun hundi dhume dhuga boodatti ummanni waan bilisummaa jedhu isaan keessa dhufe. Qophiin afaan Oromoo raadiyoonii Maqdishoo ji'oota muraasa keessatti tamsaasa isaa hanga daqiiqaa 30tti dabalee turuu kan himu abdiin ajaja bulchiinsa Haayile Sillaaseetiin gaazexeessaa Ayyuub Abubakar Maqdishootti ajjeefamee qarqara garba hindiitti reeffisaa argamu dubbata. Propagaandaa isaa mootummaan Haayile Sillaasee dadhabnaan ummanni Oromoo ta'u raadiyoonni biraa zamana san hin jiru. Biyya Itoophiyaatti afaan Oromoo raadiyoona cabsa jechuu ture nuti akkana dhagayuu turre akkana dhagayuu turre waan godhan waggaa barbaadanii sekuritiin Haayile Sillaaseedha imbaasii Itoophiyaa kan magaalaa Maqdishoo jiru keessaan nama maqaan isaa ammaan tanallee Shaayil Baanoo jedhaniin information service ture waa'ee oduu ilaaluu ture imbaasii Itoophiyaa kan Maqdishoo jiru keessatti samii fi dachiin biyyatti itti garagaramnaan keessaa karaa Baaleetii fi karaa Nageelleetii fi karaa Harar kanaan dachii fi samii itti garagarraan maal haa hojjennu waliin jaallu zabana sanitti Oromoon waan barumsa hin qabneef nama achii oduu odeessu yoo ajjeefne afaan Oromoo kun ni dhahamaa miti yaada jiru qabaachuu turan yaada sanii fi Ayyuub Abubakar nama faranjiidhaa alaa bitanii karaa saniin gabaabatti yoon hin seene karaa saniin namichi bishaan baar keessatti ajjeesan. Ayyuub Abubakar hojje saahiba ta'ee namichi suni ani guyyaa Jum'ataa Ayyuub Abubakar ji'a sadii eega na barsiise booda ji'a sadii eega na barsiise boodatti ajjeefame Ayyuub Abubakar. Faranjichi dhufee guyyaa Jum'ataa faranjichi tokko na gaafate Ayyuub eessa jira naan jaan Ayyuub maaliif barbaaddaan jee sososoina Oromoodhaa kan raadiyoon Maqdishoodhaa sososoina Oromoodhaatiin namni beekuu danda'u nama afaan Oromootiin dubbatu kan raadiyoon Maqdishoo dalgu waan ta'eef kanaafin dhufee Ayyuub Abubakar barbaadanaan jee deebi'eetiin ammallee nama jiraa tokko rabbi rahmataa godhuuf Hussein Suraa kajaaniin inni ni jiraate hunoo inni nu Absaabarraa Taaddasa Birruuf waan gaafa rabshaa godhan Absaabarraa baqatee as jira. Hussein Suraa kun miseensa Maccaaf Tuulamaa Taaddasa fa'aa wajjin ture. Miseensa Maccaaf Tuulamaa obbo Taaddasa Birruu fa'aa wajjin ture. Yeroo Maccaaf Tuulamaa balleessan bara 1967 baqatee gara Somaaliyaa. Inni baqatee gara Somaalii dhufe. Ayyuubin gaafatini nama amma Absaabarraa dhufe jira Hussein Oromoo quba qabu isa dubbisennaan lakki an Ayyuubin barbaadee na birraa bahee guyyaan sunillee Jum'ataa taarika ta'in yaadadhu. Sabti ollee alhaada ajjeessan Ayyuub Abubakar. Ayyuubidhaan wal argachuu faranjichi. Wajjii turan odoon ajjeessin duratti torbaan tokko achi deemuu turanii dardarummaa jira ijoollummaa jira waan adda addaa waliin deddeemuu turanii sababa isa itti ajjeessan yoo imbaasiin akkan ajjeefnu namicha kana akka namni ittiin hubanneef.
Abdii Hussein ofiisaa kufaatii Haile Sillaasee booda biyyatti galee ture. Waggaa lama dura immoo umurii isaa 71 addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Radio Muqdishoo booda miidiyaaleen afaan Oromoo dubbatan murtaan dhalatanillee warri biyya keessaa ofii ukkaamsaa jala waan turaniif dhugaa fi roorroo Oromoo himuuf hiree hin arganne. Humnuma teekinooloojii tureen biyyan baarraa warri tamsaasan hamma danda'an sagalee Oromoo dhageessisaa turan. Guddina saba Oromoo fi hanqina yeroo tamsaasaa qabanirraa garuu sadarkaa barbaadamutti hunda dammaqsuu hin dandeenye. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Bara dijitaalawaa keessa kadhalate OMN haalota kanneen jijjiiruuf carraa guddaa argatee ture. Yeroo gabaabduu keessatti onnee uummataa seene. Gola seenaatii roorroo fi saamichilee calloo Oromiyaa eessaa eegala ka jedhu barsiisaa bu'aa bahii qabsoo Oromoo fi tooftaa ukkaamsaa irra ittiin aanan akeekuudhaan buqqaa odeeffannoo beekumsaa fi dirree qabsoo ta'e hojjechuu itti fufeen. Yeroon OMN hojii eegale yeroo bulchiinsi wayyaanee saamicha guddichaaf qophaa'e ture. Dubbiin maaster pilaanii haarawaa Finfinnee kanaaf agarsiiftuu tokko. Diddaa maaster pilaanii hordofee fincilli Oromiyaa guutuutti qabate. Taateewwan fincila diddaa maaster pilaanii ogeeyyiin OMN dadhabbii tokko malee onneedhaan gabaasan. Daawwattoota keenya kabajamoo dhimma karoora maaster pilaanii Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee ilaalchisuun tibba kana magaalaa Hawaasaa keessatti bakka bulchitooti magaalaalee Itoophiyaa fi akkasumas ogeessoti pilaanii magaalaalee Oromiyaa argamanitti gorsaan muummee ministeera Itoophiyaa kan ta'an obbo Abbaay Tsahaayee qondaalota mootummaa naannoo Oromiyaa fi bulchitoota magaalaa godina addaa Oromiyaa irratti dhaadatan ilaalchisuun waraabbii sagalee galma walgahii sanaa keessa Oromiyaa miidiyaa Neetworkii ergame Abdii Fiixee akka taanutti qindeeffateera. Sagantaawwanii fi qophiileen barsiisan sagantaaleen biyya keessaa dhalattoota Oromoo biyyaan baa jiranii qabiyyee OMN ture. OMN waltajjii hayyoota Oromoo biyyaan baa jiranii ka hogganoota siyaasaa akkanumas ka hogganoota hawaasaa fi jaarmiyaalee Oromoo garaagaraa ta'e tajaajilu itti fufe. Televiziyoona dabalatee tooftaalee tamsaasaa qabuun odeessaalee biyya keessaa fi alaa tamsaasaa bohaarsaa fi barsiisaa ture. Wal'aansoon siyaasaa aangoo siyaasaarra godhamu magaalaa keessa jira. Abbaan gama aadaatiin gama miidiyaatiin magaalaa doomneet godhe yookiin immoo olaantummaa irratti horate tokko daandii siyaasaan sun gara fuuldura irratti deemtu karaa qabsiisaa deema jechuudha. Uummanni Oromoo magaalonni kun nun guddatiin jechaan jiru. Uummanni Oromoo Finfinneenuu hin guddatiin jechaan jiru. Garuu Finfinneen uummata Oromoo awwaalaa, uummata Oromoo dhabamsiisaa, hidda Oromoo buqqisaa, seenaa Oromoo xureessaa, qabeenya Oromoo saamaa, Oromoo hiyyoomsaa, alagaa gabbisaa guddattu handhuura teenya keessatti hin guddatin hin barbaanudha kan jedhu. Diddaan maaster pilaanii Finfinnee bahaaf gala ka dhoowwee bulchiinsi wayyaanee karoora maaster pilaanii haqee Oromoon abbaa irree irratti dammaqe garuu galee rafuu dide. Fincila diddaa gabrummaa jedhee dachii raaseen OMNs hojii qabsoo jabeessuu itti fufeen. Afaanota saboota biyyattii kabiroos fayyadamuudhaan saboota cunqurfamoo Itoophiyaatiif sagalee ta'aa ture OMN. Amantaan OMN uummata biratti horatee fi hojiiwwan isaa kunneen abbaa irree yeroo sanaa akka ture wayyaanee hirriba dhorke. Firaansii hanga baagi dugaleessaa Awurooppaa haga Chaayinaa maallaqa miiliyoona hedduu dhangalaasuudhaan OMN marroo 30 caaluuf saatalaayitii irraa ugguraa turan. Hunduu akka yaadaa fi akeeka wayyaanee hin taane sirni wayyaanees ni daddaaqe. Ciniinsuuwwan hedduu booda Itoophiyaatti jijjiiramni siyaasaa dhalate. Jijjiirama biyya keessaa dhufe hordofee mootummaan Abiy Ahmad dirree siyaasaa bal'isuuf waadaa gale. Miidiyaaleen uummataa ugguraman uggurri irraa ka'ee gama saatalaayitiin kan biyyatti daawwatamanis gara biyyaa galanii waajjira banachuu qabu jechuun paarlaamaa Itoophiyaa keessatti waadaa galan. Oromiyaa miidiyaa neetworkis biyya gale. Heeyyama abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa irraa argatee waajjira banachuun hojii eegale. OMN Finfinnee kun ogeeyyii miidiyaa jajjaboo dabalachuudhaan Oromoo fi Oromiyaa halaalarraa waa'ee isaanii dubbachaa ture qe'ee isaanii gahee jira.
hojiin biyya keessaa ka duraa caalaa hiree bal'oo qaba miidiyaadhaaf uummata tajaajilu walakkaatti argamuu caalaa carraan guddaan hin jiru hojii isaa ka biyya keessaa jiramni siyaasaa hadiidarraa akka hin maqne akeekuun eegale OMN Finfinnee kun Moyaalee haga kamisee asoosaa haga jigjigaa gola hundaa seenee dhugaa faana bu'e OMN argaa dhageettii siyaasa aadaa diinagdee hawaasummaa amantaa aartii fi qabeenya Oromoo baddaa fi gammoojjii Oromiyaa lixee daawwachiisuu eegale magaalaaf baadiyyaa qe'ee hundaa seenuudhaan gaddaa fi gammachuu gabaasuun hojii idilee godhate dhimmoota dantaa waloo Oromoo ta'an afaan Oromoo Finfinnee sabboonummaa Oromummaa fi daangaa Oromiyaa ol kaasee lallabuu itti fufe OMN dhimmoota araaraa dhaabbilee siyaasaa gidduu ilaalchisee nageenya Oromiyaallee qophii jajjabaa hojjete qondaalota siyaasaa fi namoota bebbeekamoo affeeruunis gaaffii jajjaboo gaafate Hacaaluu Hundeessaa dabalatee warra dhageettii qaban baay'ee waamee dhugaa gaafate OMN bulchiinsi Itoophiyaa haaraan waggaa osoo hin buliin fuula geeddarateen ajjechaa fi hidhaan hojii guyyaa guyyaa mootummaa ta'e uummanni jijjiiramaaf wal'aansorra ture hanga xiqqoofillee osoo hin boqotiin abbaa irree jalatti kufeen dhimmoota kanneenis gabaasuun dirqama OMN ture haa ta'u malee warri faana dhugaa OMN hordofuu hin feene OMN irratti duuluu eegalan maqaa balleessuu jalqaban gaazexeessitooti isaas doorsifamuu eegalan OMN nuuf cufamu malee jechuudhaan duula walirraa hin cinne banan ulee abbaa irree kan ta'e abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaas irra deddeebiin OMN irratti akeekkachiisa barreessuu eegaleen haguma hojiin OMN dabalaa deemu abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa xalayaawwan akeekkachiisaa hedduu gara OMN barreessuu itti fufe OMN garuu himannaa qondaalota mootummaa fi finxaaleyyii Habashaa caalaa dhugaa sabaatu boqonnaa isa dhoowwe dhugaa irratti cichuudhaan hojii isaa jabeessee itti fufe warshaa kan waggaatti warqii toonii dhugatti irraa oomishama ta'us dhiibba fayyaa namaatiif sa'aatii wal qabatee deddeebiin koobii uummatii naannicha tarii akka guutuu Oromiyaa miidhaa qaamaa xiinsammuutuuf lubbuu namoota irra rakkoomtu geessisuu dubbatama dhiibba yeroo dheeraaf odeeffamuun maddi nageenya biyyattii kan ilaalle waan agarsiisan daawwachiisuuf gareen OMN achitti mallee turre huwwaan nu ilaan argine isanillee daawwadha. kanaan osoo jiru galgalli waxabajjii 29 bara 2020 oduu hamtuu fidee dhufe Oromoon nama qaalii tokko dhabde goota guyyaa xiiqii raayyaan dhugaa Oromoof dachii Oromiyaa irraa bookkisaa ba'ee wareegamee jira Hacaaluu Hundeessaa torban tokko dura gaafiif deebii OMN waliin godheen mooraan Oromoo akkaan yoo mirkaanu masaanuuwwan isaa moorifaatu keessa turan gaafiif deebii isaa keessatti hammeenya miliqee qusaatiin warri ija diimeeffatanii fi doorsisaa turan akka jiran taajjabaa turre gaafiif deebii tana booda yeroo torban tokko keessatti wareegameen Oromoo goota shii kanallee ulfinaan awwaalachuu hin dandeenye roorroon abbaa irree hammaachuuf akka jiru asuma akeekameen hoogganoota siyaasaa qeerroowwan Oromoo hedduunis ajjeefamuun kumaatamni mana hidhaatti guuraman kana hordofee tamsaasi OMN Finfinnee asumatti dhaabbateen humnoonni nageenyaa istuudiyoo OMN dhufuudhaan tamsaasa akka dhaabuu guruun gaazexeessitoota waajjira turanis marsan OMNis qabeenyi isaa mootummaadhaan saamameen herreegi baankii isaa suggurame gaaf sanaa kaasee gaazexeessitooti OMN gariin hidhaman gariin biyyaa godaanan haa ta'u garuu OMN daqiiqaafillee hojii dhugaa Oromoo fi saboota cunqurfamoo Itoophiyaa hin dhaabne ji'oota 8 boodas tuuti OMN Finfinnee murtaa'an OMN Baha Afrikaa biyyaan baattii buureessan Oromiyaa irraa fagaatu malee OMN qalbii Oromoo fi dhugaa irraa hin fagaanne kaayyoon dhugaa himuu ganama OMN waliin dhalattees walumaan guddattee waggaa 8 guutte OMN erga shaggarii cufamee waggaa 1.8 erga hundeeffamee immoo waggaa 8ffaasaa bitootessa tokko baranaa cufee jira baga waggaa 8ffaa hundeeffama OMNin isin ga'e Ya alaaf keessa qomoo koo jabeeffadhu rasaasa qabsoo kan keeti.